ijoolleen gaafii na gaafattanii ati eessa arsii kamiidha arsii bahaati moo arsii dhiyaati aadaan kun aadaa eessati naan jettanii arsii asallaa yookiin immoo arsii nageelleti moo arsii asallaati naan jechaa jirtanii yookiin immoo shaashamannee jechuudha kan nageellee miti shaashamannee magaalaa guddittiin wanna gara arsii bahaa shaashamannee nama tire godinni isaa jechuudha naa kanaaf ati eessa walii meelti maaloo adaraa kee naan jettanii akkasuma ijoolleen immoo mee aadaa wallaggaa naan jettan aadaa wallaggaan beeku dhugaa dubbachuu fi ani beeku aadaa achiin beeku ani arsii malee hin beeku dhugaa maaliif waan an keessa jiruuf waan maatiin godhatti malee ani ol jedhee waan an beeku mati hin beeku amma aadaan shawaa addaa aadaan harargee addaa aadaan wallagga addaa jimma addaa booranni addaa hundumtuu godinaaleen 11 hunduyyuu garagaraa jechuudha kanaaf immoo ani arsii dhiyaati yookiin immoo asallaa ijoollee asallaa beektanii beektanii akkasuma immoo aanan koo aanaa muunessaa yookiin qarsaa ijoolleen jirtanis na jala jiraachuu dandeessu hin beektan naannoon keenya kunniin akkatti gabbara nama gabbaranii gabbaratu jira aadatu jira safuutu jira gaafa osoo ciinii godhameen jaarsummaa jedhamu yookiin saddeeta jedhamu kana kun immoo saddeeta malee cidhaamati ciini ganaadha cidhatti dhufnu immoo walmaan hundumti keessan irratti argama gaasni jedha takkitti itti dhafta jechuudha gaafa cidha kooti namni takka nafta warri koomentii sabskraayibii naa gootan kun takkitti itti nafta irratti argamuu qabda dirqama kun dirqama kooti okay kanaaf ani arsii asallaadhaas hin jedhe aana keessatti wadheera aana muunessaa kan qarsaa yoo beektanii jechuudha ijoolleen asirra jirtan biraachuu dandeessan achi jirtan beektanii kanaaf aadaa qaba jechuudha nageenya isin irraa fannee ashama akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtutti nageenyi waaqayyo isin yaa baay'atu akkam jirtu ala buleetiin keessan nagaa guutuu galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan baga naa jiraatan isin jedha egaa ka hordoftoota ko dhugaa dubbachuu fi hedduu takka galatooma ulfaadhaa barna jajjabeessaa ta'u warri koomentii dhaalee bagatti sigee kan dhufuunis waaqayyo siinaa ga'uu baga gochi naan jetta dhugaa rabbii jechuudha ijoolleen kiristaanas ijoolleen musliimas ijoolleen beeksisuun hundi keenya onnee kiyya keessa jirtu dhugaa rabbii osoo ani amantaadhaan kutaadhaan gandaamu isin qooduu hunduma keessanuu isin jaaladha dhugaa rabbii jechuudha maaliif ijoollee oromooti hundi keenya iyyuu amantaan keenya yoo garagaras ta'e aadaan keenya tokko afaan keenya tokko oromummaan keenya tokko kanaaf ilmi namaa amantaa fedhe hordofuu mirga qaba amantaan kan lubbuuti waan ta'eef kanaaf ani hundumaa isin jaaladha jechuudha wal isin dabarsu naa galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada ittaan suudhaanii akkuma amma isin jedhe ani ijoon tala arsiiti arsii keessaa immoo arsii asallaa isin jedheen jira aadaan keenya ka akkuma gaafa cidhaatis kana caalatu jira waan baay'eetu jira gaafa cidha godhattanis waan baay'eetu jira achi keessatti ammas immoo waan baay'eetu jira ganaa immoo isa amma kuni tokkoffaadha isa lammaffaan ganaa jaarsummaani ji'a meeqaffaadha seetanii bara haarawaa jechuudha bara haarawaa akka Itoophiyaatti hin beektanii bara haarawaa irratti immoo jaarsummaan inni arfaffaa inni lammaffaan jechuudha kanaaf gaafa san gaafa gabbara himatan intala san jechuudha intala gurgurasa warri akka naannoo keenyatti asin mara gaafa san himatan gabbara jechuudha amma walitti dhufanii siinqee mana kaawwatanii jechuudha intala kana qabanni kan jedhan siinqee mana kaawwatanii gaafa immoo achi deebi'anii immoo gaafa cidhallee himachuu barbaadan guyyaa cidha qabachuu barbaadan akkasuma immoo gabbarri intala kanaa maaltu barbaachisaa maaltu godhamaa fi meeshaa maaltu bitamaa fi hin beektan aadaa arsii hundumatu meeshaa bitamaa hin beektanii abbaan hagam himata gabbara meeshaa bisiisu jira akka duraanii immoo irra caalatti amma naannoo keenyatti amma duraanii warruman talaatiif bitaa ture amma immoo meeshaalee gurguddaa kanneen warra mucaatiif bitee warra mucayyoo san geessa jechuudha abbaa irratti qabe abbaa mucayyoo san irratti qabate jechuudha gabbaran barbaadu hiqaa hunda waan barbaadan gabbara waan diggisii qofa kennaa saniin booda hiqaa waan barbaachisu waan gurguddaa hiqaa xiqqoo osoo hin taane wakka baqa hiqaa gurguddaa waan gurguddaa akka soofaa biffee waan akkasii kana firiizii waan akkasii kanneen waan gurguddaa kana abbaan warra mucaa san irratti qabatee abbaa mucaa immoo akkasuma immoo warqii illee irratti qaba
warqii micayyoo waan barbaachisu jechuudha. Warqii yoo isin jedhu immoo warqii gurraa fi kan mormaati malee qalabatiin inni ilaallatu abbaa micayyoo san inni ilaallatu. Qalabatii abbaan fedhe yoo niitiitii jedhee dhirsisu itti kaawwachuu danda'a. Lakki niitiitii yaamati yoo jedhe immoo dhiisuu danda'a. Kanaaf isa kinni keessa jiru isin jechuu barbaade tanani akka isin gaditti isinitti ma jedhee tana warri beektani dirqama uffata sirraa uffattee aduusan. Warqii sirraa uffatti uffata irraa uffata yoo isin jedhu immoo gaafa maltii sadaf lammata deebitusan gaafa maltii deebitusan irraa itti uffattee deebistee jechuudha. Qamisii waan ta'e barbaadde waan barbaadde bittisiifatte guyyaa san caamman kaaftee jechuudha. Waan barbaadde hundumaa bituuf gaafa san jechuudha. Akka naannoo keenyatti uffatatu jira jechuudha. Walumaa galatti irraa uffatti warqii isin uffatti jechuudha. Innillee gabbara keessa jira. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf warroonni isiniin galle immoo gaafachuu dandeessan rakkoon qabu. Waan ofii kiyyaa beeku sitti darbaa ganatti manani jedha malee ani ofii kiyyaallee akkasuma hin beeku garuu akkasii naannoo akkas jedhanii nuti mani maatiin kun dhagaa akkas jechuudha. Akkasuma immoo akka amma naannootti jirutti waan kana duraan micayyootu bitaa amma immoo warratti qabuu jammaranii jedhan akka amma duraanitti himate jechuudha. Kanaaf gabbarri arsii keenyaa kan waddadu jechuudha. Akkasuma immoo intalli sun gaafa heerumtu iqaan ishee ulaagaalee hundi ishee guutameeti kan heerumtu. Wanni hundi nafu maashinoota hundallee hin bitama. Akkasuma immoo waan anis hin bitama jechuudha. Akkasuma wariin illee faana deema hin beektan kan wariin isin jeenaa gabbaratu jira gabbarri jira geegoo jedhuun himati geegoo jedhama naannoo keenyatti keessatti hin beeku. Wariin immoo dirqama isaati. Warii abbaatu fuwaaf abbaa micayyoo santu micayyoo san gaafa heerumsiisu warii fuwaaf yoo jaalatte illee warii 10 kennuufi danda'a. Yoo jaalatte immoo yoo akkuma qabeenya abbaatti yoo danda'e 8 kennuu danda'a 6 kennuu danda'a 4 kennuu danda'a akkuma abbicha saniitti kennuu danda'a jechuudha. Akkuma qabeenya abbaa saniitti jechuudha. Kanaaf gabbarri arsii kana fakkaata jechuudha. Akkasuma immoo haadha fillee gaafa micayyoo san fuudhan mallee haadha illee qamisii bitee fidaa. Haadha kiristinnaa micayyoo san kaastee illee uffata bitee fi fidaa. Akkasuma immoo abbaadha biddilibsi yookiin immoo baxxaniyaa afaan jiraate illee sitti baxxaniyaa jechuudha. Yookiin biddilibsi uffata akaakayyuun illee yoo jiraatte akka hoonis yoo jiraatte hin uffatti jechuudha. Gaafa jargi gaafa cidhaa sanii hin uffata. Akkasuma immoo akka naannoo keenyatti isa malee immoo ilmi hangafa jokkicha jechuudha. Dhiiruma haa ta'u dhiira xiqqishuullee maan taane dhiira keessaa hangafa jechuudha. Dhiira jechuun shamarri hangafni ni ilaallatu. Wanti shamarranii ilaallatu. Garuu dhiira sun daamatti kan ilaallatu. Dhiira tokkicha qofa hangafa kan ta'e dhiiraaf. Akka abbaa warra isaaniitti hangafa kan ta'e xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u inni sun raada irraa barbaada mucaa san irraa. Gaafa sanii gaafa micayyoo san fudhatu gaafa cidhaa san raada san fiduu baadhaan akka naannoo keenyatti raada san fiduu baadhaan micayyoo san obboleessi gadi baasu manaa jechuudha. Ajaa'iba jira bara. Dhugaa gadi baasu jechuudha. Akka naannoo keenyatti sitti raada san fiduu malee dirqama raada fiduu qaba. Abbaan barbaade immoo akkuma jaalatetti limaatillee kan fiduufi jira dhugaa dubbachuufi. Anama gizee siistariin koo heerumtu piraazorii koo hangafaati jechuudha. Akka micayyoo sisterii koo fuudhe limaatii fideef jechuudha. Maaliif akkuma jaalala abbaatu warra saniiti jechuudha. Garuu dirqama limaatii ta'uu qabu. Waan danda'u fideef dirqama raada ta'uu qabdi. Isheen raada argata jechuudha. Inni raada argata jechuudha. Akkasii isin jedha raada sayyootti kennan itti fidanii malee micayyoo obboleettii isaa hin kennu jechuudha. Bakka isaa itti ol qabatte dubbii. Hangafa waan ta'eef ilma hangafaati. Ila daa'ima xiqqishoo waraashii waan ta'an bakka dirqama ilma taana hin fidaaf seera jira kan akka seeratti tasinitti maaran. Naan kas isiniin jedha kana fakkaata. Yommuu gaafii qabaattan gaafadhaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatti watti deebinutti viidiyoo biraa immoo isinitti agarsiisa. Kan jaan kiyya fa'aa farda yaabbatee arginu.